Ashama harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas hunduma keenya fiiyyuu haa baay'atu bakka jirtanitti maatii keessanii waaqayyo isiniif haa eegu jecha akkasumas kan viidiyoo kiyya ilaaltanii laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan hundi keessanuyyuu galatoomaa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu akkasumas immoo warroonni mana kiyyaa haarawaa taatan laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa siniin jechuu jaaladhaa akkasumas immoo viidiyoo biraatiniin olitti deebinee dhufnee jirra. Akkasumas viidiyoon miila darbee isinii hojjedhee viidiyoo goddanyaa xiyyaa irratti isinii hojjedheen ture viidiyoo isaanii goddanyaan xiyyaa dallaalichi jechuudha akka birrii kaaffalii jedheen isinii hojjedhee tanan ture akka ishiin abbaa manaa ishiitiin iyyuu dhabde jechuudha. Ammas viidiyoo sana irratti jechuudha isuma sanii abbaa manaa ishii ana wajjin illee haasa'ee jira ani nagaa waaqayyootis waliin haasofnee maaliif micayyoodhaan immoo nama biyya tokkooti jechuudha. Kazaanii micayyoodhaan ani baqa maaliif biyya ambaa keessa teechee mataa si dhukkubiniitoo qarshii nama ofirraa kaffalii maaliif eegga 500 isaanis 500 danda'ii atis 500 kaffalii eeggasiin jedhe kaffalii baqa obboleetti hooyi maaliif birrii kana hojjettee fiddaa garummoo osoo fakkeenyaaf jarri kun waan badaa tokko sirraan ga'anii rakkoodha silazaa birrii kana kaffalii fi abbaa manaa keellee yoo ta'e maaliif eegga birriin kun obboleecha isaa biratti eegga galee bara waaqayyo jedhe siif deebi'a. Yoommoo mucichi dallaalichis kan haqaan tonkoliidhaan sitti deemu ta'ee kasiraasa waaqayyo hin kennaafi jedheeni amma birrii mucaasanii kaffaluu fi heddii siniin jechuu jaaladha. Maaliif gizee baay'ee gizee tokko jechuudha. Karoota baay'eedhaan fatanaan nutti baay'ate jechuudha. Nama taane namni fatanaa hin qabne hin jiru jechuudha. Haguma barbaadellee fatanaan nutti baay'ate waan hundumaayyuu gaarummaadhaa fi waaqayyo waan nu jaalatuuf waan keessa isaatii nu qabuuf nu fattanii wanta nu jaalatuuf malee maaliif yeroo tokko dhugaa gaabiri mifattana salami waddanno baay waddan ay fattananum laምን ባይ ወደን ዞር ብሎ ራሱ አይነ ግን ስለሚወደን ብዙ ነገሮችን ፈተና ይሰጠናል ግን ከዛ ፈተና ውስጥ ማለት ነው አንድ ቀን ያቺ ፈተና ካለፍ እኛ ፈጣሪ ፊት በቃ ሁሉ ጊዜ እሱ ስም ራሱ ጠርተን አንወርቅም ሳባባሳኒ ፍዩ የሮባዬ ኒኩፍና ቶኮስ ለማሰዲ ሳፍሪሻን ሲንኩፍና ይችላል garu yeroo kufnu sanii kan luqaw waaqayyo tokkicha bichaadha jechuudha. Maallanni lubbuu namaa hin bitu. Maallanni bakka kufni nu kaasu jechuudha. Garummoo waaqayyo guyyaa tokko dadhabbina keenya sallaalee humna keenya galgalaa ganama dadhabnu kana laaleetu dadhabbina keenya kana keessa duwwaasuu danda'a jechuudha. Namni garummoo namni homaa namaaf hin godhu maaliif namni nama sila ta'eefu namni homaa namaaf hin godhu jechuudha. Garuu kan waaqayyo awwaa namaaf godhu waaqayyo tokkicha uumaa keenya kan nu uume kan samii fi ardii uume uumaa keenya tokkicha bichaadha malee siniin jechuu jaaladha. Maaliif yeroo tokko baay'ee nutti dhaga'ama jechuudha. Fakkeenyaaf amma shamarran biyya arabaa keessa jirru fa'aa bataam nutti dhaga'ama yeroo nutti dhaga'amu kana hin boonya hin gaddina garuu gaddi bu'aa hin qabu jechuudha. Gaddi bu'aa hin qabu baqa mamma kamiirrattumaa hin taane gaddi bu'aa hin qabu jechuudha. Baqa jireenya xiqqishoo jirru tana keessatti gammachuudhaan gaafa jiraanne ambade saabadu kan dhufe saa dhufu maaliif waaqayyo yeroo tokko haga nu jaalatu jechuudha. Baqa haga nu jaalatu jaalala isaa akkamitti akka nuuf ibsu yoo baqa karaatti nu ibsu yoo dhabe karoota wayitiin nu fattana jechuudha. Silazaan immoo gizee san jaalala waaqayyo kana beekuu qabna jechuudha. Gizee baay'ee namoonni baay'een hin beekne jaalala waaqayyo nuuf kennu jechuudha. Baqa hin beekan nama tuffachuu nutti guddisaa yoo namni tokko nu gorse jecha lawaasaa dhageechuu yoo fi tokko dullole baqa hin beekan
akka fedha keenyatti jiraanna jedhanii garuu akka fedha keenya wanni takka dhugaa waaqayyo akka fedha keenyatti hin ta'u jechuudha. Akka fedha waaqayyo yoo ta'e malee ani fakkeenyaaf har'a tana qabeenya nan godhadha jedheedha har'uma tana hin godhadhu. Odoo miliyoona qabaadhe qabeenya kiyya har'a hojjedhu kun anaaf bu'aa hin qabu. Wanni hunduyyuu eeyyama isaa malee hin ta'u jechuudha. Waaqayyo immoo eeyyama isaatiin nu haa yaadatu. Inni fayyaa keenyas nuuf haa kennu, maatii keenyaafis fayyaa nuuf haa kennu siniin jedha. Akkasumas immoo viidiyoon ani irratti hojjedhe kanarratti odoo isin ta'e hoo osoo fakkeenyaaf isin ta'e osoo isinirra wanti akkanaa ga'e hoo mee maal isin ለምሳሌ odoo isinirra wanti akkanaa kun ga'e obsaan dabarsitu moo lolaan dabarsitu moo boo'aan dabarsitu moo gaddaan dabarsitu moo gammachuudhaan dabarsitu namumti kamiyyuu gaafa maallan isa jala bade ni gaddaa ni boo'a ni aara garuu immoo akkuma barbaadellee yoo aare akkuma barbaadellee yoo gadde gaafa gaarummaadhaa fi wannumti hunduyyuu kan dhufes kan darbes gaarummaadhaaf jedhee gaafa fudhate akkasumatti gaarummaadhaaf fudhata siniin jechuu jaaladha. Akkasumas ani garuu akka kootitti waan hundumtuyyuu gaarummaadhaaf jedhee fudhadha akka kootitti jechuudha. Akka mastuutuu bititti gaarummaadhaaf jedhee fudhadha siniin jechuu jaaladha. ለምን አንድ ጓደኛዬ ናት እዚህ ሀገር ቁጭ ብላ እዚሁ አብረን ነው የምንሰራው። ደላላ አላት። ይሄ ደላላ ብር ከሱ ላይ ልካ ነበረ። ይሄንን ብር ልካ ይሄ ደላላ ይሄንን ብር እሷ ያለችውን በላይ ጨምሮ ላከላት። እሱ ስልክ ደግሞ እሷ ደግሞ የላከችው በባሏ ወንድም ላይ ነው። ባሏ ወንድም ደግሞ ስላሌለ ይሄ እሱ ደግሞ ወደ ጦርነት ሄደ። ስለዛ ይሄ ብር በመካከላቸው ልጁ ጋር አልደረሰም። ይሄ ደግሞ ደላላው እኔ ይሄ ብር የሚልከው ሰውየው ብር ሊካለው አለ። ለዛውም ብር የሚላከው በውስጥ መንገድ ነው። በዚህ ብር ላይ አሁን ብሬ ለልጅቷ ብርም ጠፋ የሰውየው ብርም ጠፋ። እዚህ መካከል ውስጥ ብሬ ጠፍቷል ብሎ ሰውየው ብሬን ሲጭኝ መልሽልኝ ስለው እሷ ደግሞ ባለቤቷ ስትጠይቅ ወንድሜ እኮ እንዲጠፋ ከዛም ባለቤቷና እሷ ራሱ ታጣሉና እኔ ከዛም በኋላ ለልጅቷ ከሰው ጋር ማትጣል ይሄንን ብር ታርተሽ መልሺ ሐቅሽ ከሆነ እግዚአብሔር ይመልስልሻል ሐቅሽ ካልሆነ ደግሞ ጦስሽ ይውጣ ለምን ይሄ ነገር ወይም ለሆነ ነገር መጥቶብሽ ነው ስለዛ እንዲ አርግ ብዬ እኔ በምክር መከርኳት እንዳቅሜ በዚህ በደካማ አንደበቴ ከሰው ጋር ከምትጣሊ ይሄ ብር ሰርተሽ ታመጫለሽ ለምን ግን ከሰው ጋር ስንጣላ ከሰው ጋር ስንዋጭ ሁሉ ጊዜ ለምን ይሄ ሰው እሷ በስደት ላይ ነው ያለችው እሱ የዚህ ሀገር ሰው ነው የሆነ ነገር እሷ ላይ ማድረስ ይችላል ግን በዚህ ብር ሰበብ ብዙ ነገር እኛ ላይ ይደርሳል ቢያት እኔ ተቆጣዋት እሺ ብላኝ አሁን የሰውየውን ብር ልትመልስለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ትንሽዬ ወር ናት ቢያንስ የሁለት ወር ብር ከሰጠች እሷ ከዛም በላይ ታገኛለች ለምን እግዚአብሔር በምንም በኩል አይጥለንም እኛ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ብለን እግዚአብሔርን ካመን እግዚአብሔር ጥሎን አይጥለንም ለሁላችንም እሱ ይጠብቀን ይሄንን ቪዲዮ እየሰራሁት ብዙ ጊዜዎች እህቶቻችን በስደት ላይ ይመጣሉ አሁን ብዙ ሰዎች ብር ኢትዮጵያ የሚልኩ ሰዎች አሉ እነሱ ሲልኩ ገና ስትልኩ ማስጠንቀቂያ አርግታችሁ ወንድም እኔም ፈልገው ይሄንን አል ብር ነው ስለዚህ ይሄንን አል ብር ላክልኝ ብላችሁ ቦይሱን አስቀምጣችሁ ጽሁፉን ደግሞ ለምሳሌ 1000 የምትልኩ ከሆነ 1000 ብር ነው የሚልከው ብላችሁ ጽሁፍ ጽፋችሁ ላኩለት እንጂ ስልክ ደውላችሁ በስልክ አውርታችሁ ዝም የምትሉ ከሆነ ይሄ ሰው ነው ይረሳል ከዛም በላይ ብር አርግቶ ካላከ በዚህ መካከል ይሄ ብር አንድ ነገር ከሆነ እዳ ውስጥ ነው የምትገቡ ማለት ነው ግን እዚህ መካከል ውስጥ ደግሞ ይሄንን ብር ጽሁፍ ጽፋችሁ ቦይስ አስቀምጣችሁ ከላካችሁ ይሄ ቦይስ አይጠፋም ምንም አይሆንም ጽሁፉም አይጠፋም ምን ታረጋላችሁ ስልካችሁ ላይ
ይሄንን ቮይስ የያዛችሁን ቮይስ ስልካችሁ ላይ ለሌላ ሰውም በውስጥ በኩል ቮይሱን አስቀምጡ። ለምን ለነገ ማስረጃ እንደሚሆናችሁ ማለት ነው። አሁን እቺ ልጅቷ ማስረጃ የላትም። በስልክ ተደዋውሎ ነው የተነጋገሩት። ይሄንን ብር ላክልኝ 3300 ብር ላክልኝ ስትል ራሱ በዚህ በእኛ ያለንበት ሀገር 300 ዶላር ነው። እሱ ግን አሳልፎ 1000 ዶላር ሲላክ 1300 ዶላር ነው ማለት ነው የሚሆነው አንድ ላይ። ይሄን ሁሉ ብር ስላክ እሷ አታቅም። ይሄ ብር እውነት ሆነ አሳት ሆነ እሷ አታቅም። ከላ ሁሉም ፈጣሪ ብቻ ያውቃል። ስለዛ ብር ስትልኩ ተጠንቀቁ እህቶቼ፣ ተጠንቀቁ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ በስደት ላይ ያላችሁ ሁላችሁ ተጠንቀቁ። ብራችሁን ኢትዮጵያ ስትልኩ እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ እስከምመጣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። የኔን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህም በላይ የምታገለግሉበት እድሜ፣ ጤና፣ ጸጋ ይስጣችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።